Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota Kingibaalee bakka jirtu fayyaa keessanii anis nagaa kooti. Har'aan tanaa barumsa bareedaa tokko qabadee isinii dhiyaadheen jira. Barumsi kiyya gartee har'aan tanaa warroota gartee fakkeenyaaf bilbilli keessan vaayirasii qabu yookaan bilbilli keessan yeroo waan tokko irra gadhooytan isinii deebi'uu yookaan irraa deebi'uu didu bilbilli keessan ho'u bilbilli keessan allagu akkaataa itti isin vaayirasii bilbila keessan keessa jiru ofirraa itti balleessitan isin agarsiisa. Osoo gara barumsaatiin dabarreen duratti warra duraan dursee hanga YouTube chaanala keenya subscribe godhaa TikTok keenya follow godhaa. Amma gaman waan hin gara barumsaatti isin dabarsaa na waliin tura. Duraan dursee eessa seennaa Pireestoora seennaa jennu Pireestoora seennaa. Ergaa Pireestoora seennee booda bakka piroofaayilii gubbaa kanarratti asirratti kilik goona. Achi booda gadi buuna jechaadha. Gadi buunee bakka gartee Play Project jedhu kanarratti kilik goona. Argaa jirtanii. Play Project bakka jedhu kanarratti kilik goona. Achirratti fakkeenyaaf aappiin vaayirasii qabu asirratti isinii ba'a. Akkuma ammaa agartan kanatti aappiin vaayirasii qabu hedduu asirratti isinii ba'a. Amma isin asirratti fixanii bakka iskaan jettu sanarratti kilik gootan. Iskaan ogaa jettan kana isinii qulqulleessaa jecha. Mee amma waliinuu kilik irra goonee haa ilaallu. Akkanatti ilaala akka argaa jirtan kanatti isinii qulqulleessaa jechaadha. Achi booda bilbila keessa hin ho'u hin allagu yaani waan akkanaati waan ta'eef kanaafuu gartee isin iskaan gootanii akkanatti mee waliin ilaalla. Yeroo inni isin nu xumure akkasitti vaayirasii bilbila keessan keessa jiru ofirraa itti qulqulleessitan jechaadha. Kun haala kanarratti gartee amma gartee ani qulqullaa'ee waan jiruuf no formul aappii fuuldura keenyaa kanarratti ani amma gartee fakkeenya kiyya qulqullaa'ee jira jechaadha. Aappiin gartee isin fakkeenya vaayirasiin eessaa dhufa yoo jettan fakkeenyaaf pireestoorii gubbaa aappii tokko yeroo isin gabbuuftan aappii san keessaa vaayirasiin dhufaa jechaadha. Kanaafuu akka barumsa biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.